meeshama wayin fe'ata taaskii midhaan fe'ata meeshama mana keessaa achi jechuudha. Kanaaf mee amma nama torba barreeffatan ol galchaati nutti jabaadhaa isin jenna ulfaadha galatooma carraa boodan dubbadha. Amma dubbii miti ol galaati jabaadhaa waadaanuu galaa waadaa galtan immoo guyyaa lama kana keessa maaliif manicha kanu jalaan baane ataraa rabbii man argame kun galaa waadaa galtan immoo guyyaa lama kana keessa maaliif manicha kanu jalaan baane ataraa rabbii man warri giftii keessa qabdan immoo push godhaa warri giftii keessa qabdan barbadhaa fi ayyee dubbadhaa ka warra ol galtan jabaadhaa ka dubbadhaa ka Betul barreeffadhaa sinin naqaan. Dubbadhu qaamoleetti Jamal dubbadhu. Akkaawuntii warri barbaadan immoo akkaawuntii sinii fakkeenya kun olaaladha. Mubee. Baay'ee. Fardaa koo kajoo kana naqime kum jaa'if qabeetiin jiraatu baruun galchaa jira. Maal jedhee? Faayinan galcha. Deemte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mube galatoome hedduu galatoome dachaa waan sin jennu qabnu rabbiin jannatul firdawsi isaayiru galatoome. Wanni ana amma sin jechuu barbaadu akkaawuntii meesaa kan nu amma namni seeneetiin yaada kannachuun osoo hin taane wanni barbaadamu tana geessanii guyyaa yaadaa jira gaafa manni bitamee geeffame wanni marti jedhe yaada irra kannachuun wanni marti ni hin jira waan ta'eef akkaawuntii muqofa kennanii amma gargaarsu muqofa irratti deemudha bakka yaadni barbaachisu mubee kee kanuma jechuu barbaadan akkaawuntiin haa kennu waan rabbi naa laaffisa ammoo man galcha. Qamar akkaawuntii kun keetii sirriidha ittimi mirkaneessiif. Maayik irraa kaafadhu Qamar. Ayyee kaafadheera baankii daldala Itoophiyaati kanuma sirriidha kun lakkoofsa qiyyaas kana. Ayyee. Baankii daldala Itoophiyaati sirriidha. Akkuma beektanu gargaarsi mana kootti taasifamu baankii abbaa dhimmaa yoo ta'e malee baankii nama biraa maal wanta akkasii hin jiru isinuun beektu. Fudhadhaa. Fudhachuu godhatanii ture yaada. Akkaawuntii irraa godhadhaa warri seene hundi keessanuu if qabaadhaa. Waan qabdan beeksisaa keessaa khayra. Nama sirrii galcha dubbadhaa mutti. Namnis galuu feetan lakkoofsa torba barreessa. Namni mudhii tana qabdan onnee jaalala galcha onnee jaalalaa dhugaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa galatooma mubaarik ulfaadhu rabbi jira kisiyaa kafalu. Egaa uummata keenya namoonni akka Qamar kun baankii rabbiin addunyaa kanarra nama waa qabuuf kaa'e namni waa qabu keessaa buufatu. Rabbi bira jazaa argatu arra Qamar jazaa wiin hundee. Galchi ishee mutti. Galatoomuu mubee. Kanaaf anillee akkaawuntii kana asirratti barreessa amma koomentii jalatti barreessa inshallah waan rabbiin naa laaffise qarshii Itoophiyaa birrii 5,000 galchaa fi. Allahu akbar saalii rabbi sirraa jalatu akkaawuntii as mul'isu moo takka suuraa kaafatu hayyee 5,000 jedhe hayyee rabbi sitti haa kennu mee namni birallee lakkoofsa barreeffadhaa ol gala kun obboleessa keenya ni agartanii waan nu hanqatte tana sanuu xumura tana mataa nu hidha jirtan wallahi hiree qabdu. Mataa nu hidha jirta waan gabaabdu. Waan si ajaa'ibu keessa. Qamar du'aa inni godhatime. Maali ni beeyta? Muraada qabna du'aa inni godhate Qamar. Maamni hojii gurbaan nafxanyaa kan mubaarak wajji waliin feene tokko geema taphachuu ture. Sanii jecha isin akkanaa jeenu lakkafuu ture isin kadhattuu malee hin qabdu maalii jeenu lakkafuu ture fayyaa rabbiitiin qeerroo jaanii kadhatanii maalii jee kadhataa jee. Wallahi min manna qabeetiin jalaabe fayyaa rabbi hundaan qoosu eegalan sii galee. Kuni deebii rabbiin bira argataa dhiisi deebiin kennu rabbi bira argata maaliif jennaan
uumaa rabbiititti isatu rabbii wal gaya kan rakkoon qabu isaaf deebii hin laannu abbaan nu itti gammadaa jiraata waan ofii godhatee madu uffata taate diizaayinii adda addaa hodhatta kun immoo diizaayinii namni tolchee miti diizaayinii rabbiiti inni nu odoon ta'in rabbiin wal dura dhaabbataa jiranii dhiisisan rakkoon qabu mee ammaan hayyee itti fufa. Amma namni seenes wanni isu haasoo dheeratu hin ta'in gargaarsa waaniif qabaniif qofa nuufif qabanii du'aayii goonee fi silaa wal jalaa Hayyee goonee urgee dubbadhu abdii akkam nagaa jirtaa hayyee dhageen istifaa ta'u obboleettitiyya hayyee itti fufe yaada keechumaa. Kan nagalchitaniif isiniin jedha. sagalee Abshir abshir. abdii. Hin dhaga'ama hin dhaga'ama. Illee kanaaf hin dhufne garuu yaa'u boodatti gargaaruu danda'a waan tokko mubeetti machuun danda'ama. Mubeen amma biizii jiraa fi maayikirallee jira inshaallah yoo yeroo birallee dubbiste rakkoo hin qabu maayikirra jira jechuun inni tokko biiziin jira. Ishi lakkoofsa sanaa kennaaka. Barreessi fi keessan hayyee namni qabu siyaa kennu. Okay, Keessaan urgee booda si dubbisna. Ishi Galatoon. hayyee. Okay, mee namni biraa namni lakkoofsa torba barreeffadhaa ila waan gootan nama qarqaaruun dirqama 100 isin barbaachisu waan qabdanirra waan amma nu galchuu dandeessan waan humni keessa isin hayyamu 100 Itoophiyaa illee ni fudhan 500 ni fudhan akkumas maaliif jennaan loomiin 100 nama tokkoof ba'aadha nama 100 geeti waan amma nu hanqatte tana nama haganaatiin 100 yoo qabanne xumuruu dandeenya homa qabdaniin dura dhaabbadha ka giiftii qabdanis ka kuma nu kennitan illee ka 100 nu kennitan illee ergadha warri immoo waadaa nu galtan amaanaa rabbii har'aas borti nu galcha kakalee nu galtan ka dheengadda nu galtan maaliif jennaan akkaawuntii akkamitti akka mubee okay akkaawuntii mee akkabi saalii haa fudhatamu namni birallee namni barbaaddan Naa barreessa warri barreessuu dandeessu. barreessa mubeen biizii jira 1,000 barreessa 51 57 57 24 54 tokko 1,000 hayyee 57 24 54 tokko mee barreessaa asirra komentii jalatti naa barreessaa. warri barreessitan gadhiisa amma lafa warri barreessitan gadhiisa mee namni maan shanii mee 5,500 ol darbame takka nama 400 kana keessa Wallahi dengadda hanqamta akkatti 200 guurre namuma lamaatu kanneen beeyta. yaa kun sirriidha yaa 1,160 57 24 54 takka saalii kun akkaawuntii isa kana laa maqaan Qamar Shaamee Ahmad akkaawuntii kun isa kana lakkoofsi duubaa 1,000 jedhu barreeffamaan barraa'e. Daldala Itoophiyaa. Baankii daldala Itoophiyaati. Mee namni ol seentanii du'aa illee barbaadda yaada keessatti barbaaddan lakkoofsa ol barreessa namni ol seentanii waan nuun iyyatu barbaadda. Obboleeyyan kiyya seenaa ni adda. Nama lakkoofsa ol barreeffate kana galchi fa'aa uuma jedhu kana. Ayyee lakkoofsa torba barreeffadhaa namni galuu barbaaddan. Lakkoofsa torba. Barbaaddan lakkoofsa tokko Waalaikum torba wala- barreeffadha. Feenet tokko malee galchi feenet. Ayyee Galchuutti mee jira. obboleeyyan kiyya warroonni giiftarallee warroonni rabbiin waa isin bira kaatanii har'a isin barbaanne jirame. Akka Rahima jadduutti du'an kan ta'e. Rahima. Foo dubbadda. Warri isin bira kaayee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee qeerroo waa'een illee nama kana maqaan beetiin birri Itoophiyaa 3,000 nan galcha. Fur yookaan Allahu akbar.
الله أكبر مقام بيتين كارشيكم تدني قالتا مكان كيف أقول هاجي ألفات وجزاكم الله خير مكان كيف أقول هاجي وانك أبدو كيف بركة ربي فيها كوم ما شاء الله هاي نبني برا أكاونتين كنا ذكرنا نقول لا لكم تكو فجأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم يا فرتك أجر هاي مين نبني برا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان جلت بري في مكان أكاونتين إيه جالس برا مكان إيه مكان كم مكان أكاونتين إذا كان إيه abanu iskireesha taarraa goonamuu bee afaanaatu isin deebisa. هاي نبني برا قالتهم وري جيفتي كنا يتنين لي ما شاء الله الفات ربي سنراها جالته وري جيفتي كنا نبرد أبدا وري مواق ربي سنتلافة أكاونت وانو دربا kalau bau berbanelle acunya dan account itu warab silafes wan ati fere benar aku bagabdan kesan ubusa wan gabab dun kan te ifanye iti datamne hal kani buya wallahi wan gabab dun kan te kana nutu mura mata rabbi tana godu mata no hida me namnu mallama kama kuma shantama shantama no ko banjiro me dasbora ay sejetan dasbora me kamar kan ija rahmatatin rabbi sana ala no millat ataka Aye, warri giftara lebra nu dhabbadha wanni nu hanqatte qarshima kuma dhibban hanqatte yomar ne saalii galchee fi jira Allahu akbar saalii qarshii kuma shan galchee fi jira galchee fi Allahu akbar rabbi sirra hajalat ammumatti rabbi sihamil kees wallahi ulfaadhu jazakumullahu khair aye account namni biraa dubbadha akka bicarraa fudha يا تكاد معك Akkaantii nu bal'isee mubee. ماشي بنا دبعت أفضل على أكاونتي كم دي بنوا في كونوا سكنة يبنوا في دب إن شاء الله يا رب نجي لا لا سبوا ورا وادا قال مالي ما في جن اتما بوجا لا بكيس راتي من نبي ثميرة دب ثميرة يا فوتو كا كدا اسكرين شو كردا وري سنتان دبتا إن شاء الله دبر ماني أيه Seentamuu إذا وانتو qabatanii كن obboleeyyan. Jira. Abdii ni jirtan najjaa. Dubbadha. Bootaa hin qabatin haadha obboleeyyan kiyya dubbadha aniif qabdan karna. Mube, مرحب Mubarak, أيه أيه akam, نجا الحمد لله jirra. Gaas kamarin gargaarutu jirtani. Ayya, maalirraa hiree akkam goona meenutti laaga. Baay'ee nageeffanne arginaan man seene. كيرو تريبا أيه قالتهما دبت من بركة تقال كيف العمل دبت Mubarak Musamma, أيه aboo ilma dachii safiin jalaa dhageetti ati dubbadhu simaamee. كدو أكما في Aboo أرجع rabbisilli. آمين آمين أكما أرجع رو ولو ماني تامني ساسا كسوما عمر مساتا كنا ربي تكسوما Akkan. gammadeen ma jiraata wallahi ana gammadu anna marana gammadee jiraata Akkan. mana kiraa keessa jira ilmoo qabaa haadha manaa qabaa nu malee waan qabu keenya waan ta'eef uummanni keenya manatti ijaarra jenneeyyi kunoo amma haala gaariidhaan birrii 1,600 gaannee Saaliyaan naqeetiin jira jeesisa. Maashaallah yaada gaariidha. mana nama fayyaa qabu Akkaawunti Amar ammaa sirra saddeet seene? deebisi mubee. Isen. Akaunti deebisa akaunti. Akkaawunti ammaa saddeet deebisi mubee. mana nama fayyaa qabu bitamu ol bitaa fi jirra Imutti. Hingalle Ayyee rabbi sinitti haa bitu. Saalii hin galle. Kullii keetiin mul'atti rabbi haa Wayne ijaaru. torkiidhaan beene gaangelle bira.
نيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو في كيرو غلطوما سنجرا دوران دوسه. أما جدي بمبي Eshi. obboleeyyan kiyyaaf qaba namaatu ergatu أيه jira سكرين شوت قرده wallaahi na deemna أنا اللي ورا ربنا تندسه أوكي نرجع إن شاء الله. هنغني سنجدو. inshaallah أوكي غلطوما نسنجرا إن rabbi شاء الله. aadamuroota keessiifaa guutu Emmo na adabe nama galchuu nama baasuu bal'isuu namni na adabe akkaawuntii yeroo barbaadanis na bal'isa namas galcha wallahi na adabe. أوكي أكاونتين كاسرة مولتو كنامي. eeqan اوكي شو غلطوما اوكي نوجرا دامو في كيرون درا غلسين غلطوم فچون برباد بايسه Abshir dirqama keenya. أبشر حبيبي ألفان أبشر. رجان كيسن جنة هاتو ان شاء الله. قالت آمين آمين. haye warri seentanii dubbattan kas qabda Eenyuun biraay. warri Aywa. as seentan dubbadda Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Mube maqaan haadha keenyaa sun eenyu maqaan? Maqaa eenyu? Haadha keenya kan hin gargaarama jette san kan amantii isaanii gaddi haa. Maqaan isaanii baay'ee mul'atu. Waarningii jedhe kaa mubaarakiin baas jedhe laana baasee bakka waarningii. Lala dukamar. Ayyee argeen jira bakka sababa neetworkiitii wallaahi wabillahi na biran dhufne sababa neetworkii ta'uu mala bakka ni dhufa ture. Laga kumsidu. Ayyi bakkee isaanii. Sabani Turkiiti. Inshallah ni Turkii dhamaleen dhufan. Inshallah. Yaa. Obboleessa kiyya jajaakumullah keeran. Du'aayi bakka takkattiin isinii godha sababa neetworkiiti. Amma duraas namni wayii akkas naan jee tureen na bira dhufe. Jazaakumullah keeran. Ah, okay. Abshir abshir. Hayyee naa kan naagaa carraa. Qoy qamar. Hayyee futu. qamar namni ol seenu kun jalaa gis takka takka nuuf haa qaqqabu. Hayyee. Hayyee. obboleeyyan kiyya warri seentaniif qaba najjaash waan dammee dubbadda nama hedduu ergatu jira najjaash isiniin buusa gaanustanii yoo teessan mubeen naman dubbanneen buusa Egaa ha. Jajjabaadhaa maaliif beektaa immoo koo har'a fuufanii rafeetanii bori immoo ammas gargaarsa kabaraanii sagantaan tanaa jira obboleettii keenya kaa. Wallahi kaniin dadhabbii hedduu qabuun shal jeetaa hojjeta kaniin booda sagantaa biraa qabu. Obboleeyyan kiyya seentanii hin taayin aadaa ifnuu qabaadha. Waan obboleessa keenyaan yattan kannaa fi carraa namaa kannaa deema. Dammeen dubbattu. Mee haga warra as keessa jiru sirreeffatu qamarii takkaa kennaati warra waan iyyate kana du'aa haa gurguratan irratti. Inshallah. Mee qamariin dheeressin yoo gabaabdu waa jedhu. Haga namni ergatu. Tira jirta moo tira jirta? Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Ummata kiyya qaqqaalii ummata kiyya arjaa harkin hollannee kan yeroo kennatu of hin laallanne ummata gara laafeessa koo akkam nagaanaa jirtu wallaahi wabillaahi na gammachiistanii rabbi isinaa gammachiisu mataan ol qabdanii rabbi mataa ol isinaa qabu ilma kiyyaaf dirmattanii rabbi daa'imman keessan maatii keessan nagaa fi afiyaa rabbi isinii haa ta'u rabbi isinaa milkeessu addunyaa fi akhiratti saaliyaa kaliillee dabalatee ka ergitee ka niyyattee ka boruun galcha jette ka arra galchitellee wallaahi
du'aa inteessan fudhatama argattee ammumatti isiniif haa deebitu. Rabbi ammumatti deebisaa akkuma ammannaa arjoomtan kanatti osoo nan ifatin irra deddeebi'iidhaan abbaa manaa na taasisuudhaaf sochootan kana rabbi isinaa milkeessu. Yaada muraada keessan rabbi isinaa haa guutu. Yaada muraada keessan niyyaa teessan niyyaa garaa keessanii sababa qamarii kanatti arjoomtaniif jecha wallahi umrii isinaa dheeressu. Riskii teessan keessa qabeenya keessan keessa barakaa dhumne rabbi ilaa yoomal qiyaamaatti ilmaan keessan abbu torba nyaatu rabbi isinitti haa kennu. Fayyaa isinitti haa kennu. Fayyaa yoo qabaattan akkanan na cinaa dhaabbattan. Hojii yoo qabaattan akkanan na cinaa dhaabbattan. Kabalamaa dhiitamaa mataa gaqqabamaati biyya ambaa keessa teessanii as keessaas Itoophiyaa keessa teessanii qaala'insa jireenyaa kanaa wajji lubbuu teessan dursitanii lubbuu tiyyaaf dursitanii lubbuu teessan dhiiftanii lubbuu tiyyaaf dursitanii aboo rabbiin dursa isiniif haa kennu. Riskii dhuman qabne wallahi rabbi isinitti haa qabu. Aafiyaa barbaaddan, daa'ima barbaaddan, haadha manaa barbaaddan, abbaa manaa barbaaddan, qajeelaa haadha manaa barbaaddan, warri qajeela abbaa manaa barbaaddan yaadaa muraada keessan rabbi isiniif haa guutu. Rabbi isin haa milkeessu. Addunyaa fi akhiratti sababa qamara abbaa roobsan kana cinaa dhaabbachaa jirtaniif ajandaa godhattanii ajandaa sabaa dhiiftanii goggootota keenya kasilaa gargaaramuu qabu. Lubbuun dabran gargaar qamara abbaa kana cinaa dhaabbattan rabbi isin cinaa haa dhaabbatu. Waa'ee kiyya kana dubbattan waa'ee keessan rabbi haa dubbatu. Fayyaa isin firraa quban qabna. Wallahi lazim aboo hospitaala dheeqanii rakkatina sababa qarshii takka kennite dhukkubni keessa habu sababa keessa mirgaatii baaftee natti arjoomteef keessa bitaatii riqqii mirgaatii siif haa galu. Fayyaan ati firraa quban qabna. Wallahi hospitaala dheeqee rakkattee achi deemsiin jedhanii bu'aa ba'ii meeqa keessa jirtu muddama meeqa keessa jirtu mana hidhaa meeqa keessa rakkachuu jirtu. Yaa rabbi ana uumte isaan jidduutti ana gammachiisaa jiranii yaa rabbi addunyaa fi akhiratti isin haa gammachiisu. Gammada barabaraan gammada. Barabaraan rabbi isin haa gammachiisu. Isin gammachiisee na haasattaru. Waaniin isinii kennuun qabu. Waa barbaacha na biran dhufne. Ajirii rabbiirraa barbaacha na bira dhuftan. Yaa rabbi ajirii isaan barbaadan san naa kenniif. Yaa rabbi fayyaa isaan barbaadan naa kenniif. Yaa rabbi riskii isaan barbaadan naa kenniif. Yaa rabbi ta daa'ima barbaadde. Ta abbaa manaa haadha manaa barbaadde. Yaa rabbi ana uumte. Yoo atummaan ana uumte. Yookaan warshaa keessaa yoo na baasu baattee kaleessa ni'imaa hedduun irratti oolte yoo si taate yaa rabbii kiyya naa qaqqabiif. Yaa rabbii kiyya waa'ee isaanii naa dubbadhu. Waa'ee kiyya dubbachaa jiran waa'ee kiyya ajandaa godhatanii hawalloon teenya rakkachuu jiru hasabni keenya rakkachuu jiru dhimma sabaa kana dhiisanii ajandaa na godhatan abbaa manaa na taasisuu deeman ummanni kiyya kun. Yaa rabbi waa'ee isaanii dubbadhu. Yaa rabbi waa'ee obboleettii tiyyaa dubbadhu. Yaa rabbi waa'ee obboleessa kiyyaa naa dubbadhuuf. Yaa rabbi obboleessa kiyya kabana hidhaa jiru dubbadhu. Yaa rabbi obboleessa kiyya kan mana hospitaala keessa rakkachaa jiru dubbadhu. Yaa rabbi naa dirmadhuuf naa dirmachuu jiran girri jedhanii abbaa manaa na taasisaa jiran atin argitu yaa rahamaan. Atin argitu kaleessa maaliin kafalaadha ni'imaa tana siituun naa fide yaa rabbi. Yaa rabbi ni'imaa tana isaan keessaa naa dhufte fayyaa isaanii isaanuma keessa aafi. Yaa rabbi fayyaatti ta'e riskii cinnan qabne riskii walortu. Riskii halaalii yaa rabbi itti kan yaa rabbi hojii dhabe dargaggeessa keenya qeerroo qarree teenya ta'uu hojii dhabdee rakkachaa jiru yaa rabbi hojiitti kan sababa hojii qabaniif har'a na cinaa dhaabbachaa jiran yaa rabbi waa'ee isaanii dubbadhu. Yaa rabbi barabaraan booyuu barabaraan hirkattummaa barabaraan sadaqaa kadhachuu barabaraan gabrummaa yaa rabbi kan hunda najaa nu baase. Yaa rabbi najaa nu baase sababuma isaan jidduutti na uumteef yaa rabbi anuma kana warra walirraa milkaa'u yaa rabbi godhe. Anuma kana warra milkaa'u yaa rabbi saba kiyya godhe. Yaa rabbi saba kiyya milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan wala zaalika biyakki subhaana rabbik rabbil izzati amma yasifuun wassalaamu alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin. Allahumma salli sallim ala sayyidina وسلم على سيدنا. جزاكم الله خير. رب سرها جالته مئة أمور سنتن دبري فداتي هم نجيا qabaadha warri دبلا seentaniif qabu baatte barbaaddan lakkoofsa torba barreessa. Obboleessa keenya kana gargaara ala jira mana galcha.
Fariyaa ibsishaa abbaa dubbadda warran dubbanne gadiin buusan. Jaranan dubbattanii taakka lama sadiyan isiniin gabbuusuu deema. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagayyu. Ayee ibsaa. Ifqabaa gaanta taa'inaadha. Nama hedduu ergatu jira carraa namaa kannaa deema. Mee akkana goona yaadan tokkoon dubbachuu barbaada dhiifama wajjii tokkoffaa mubeen dadhabee jira boru sagantaa jira akkasuma hordoftoonni kulli dadhabuu danda'an maaliifi sochii irratti hirmaana irratti waa hedduu hubachuun baay'ee gaariidha waliif beekuu wayyaa tokkoffaa mubee yoo na dhageette carraa kanaan yookiin qamarii bilbilii yookiin naa bilbilii waan san nu sirreessi tokkoffaa adda durummaadhaan yoo danda'ame waan san nu sirreessi gama akkaawuntiitiin jechuu inshaallah bi'iznillaahi wanna kuni borutti ni guutama abdii rabbi ta irraa hafte ani qeerroo Oromoo ni liqeeffadha malee dandeessu ta irraa hafte jechuu waadadha kanaaf hawaasa kiyya na jalaan gaggabina abshira namni waan harkaa qabu nama darbate dabeessan jedhamu loltanii jirtanii isinitti baay'atee jira abshira warri waa harkaa qabne illee waa takka of jala laalina amma wani nu gootan dhaamsi guddoon warri waadaa nu galtan mana mubeetittis mana kiyyattis waan san galmaan nu gaya isiin sun jab maaliif jennaan qarqaarsa yeroo baay'ee nama qarqaaranii qarqaarsi qamarii fi qarqaarsi nama biraa tokko miti hubadha ka isaa kuni qaama isaa laali miira isaa laali uumaa rabbi laali waan kuni deyni sitti jira waan niyyatte qarshii dhibballee yoo jette dhibba san nu galchi isi warri waan niyyattan amaanaa san nu galcha ammaan immoo hin dadhabina fedhii keessatti hundoofne yoo dadhabdan inshallah boruullee galgalallee tuquu dandeenya kana anillee mubirraa fudhee waan hafteen yoo rabbiin jedhe galgalallee guyyallee ta'e boodallee ni guunnatan abshira akka guunnetti illee goonnu warri waadaa galtan bichaan borutti har'atti nu galchaan jedha galatooma nama seene kennaa firoosin dubbadha. Warri biyyaa hoo eessarraa jette moo gaafii gaafatte warri biyyallee akkaawuntiin kanuma ijoolleen biyyallee qarshii 500 nuu kennetti kafuma nuu kennetti ijoollee basaasoo jirtu nuu kenne ijoollee Somaaliyaa keessa jirtu nama doolaara 10 nuu kennetti jira hundi isaanii as keessa ishaaraa qabu namni as keessa waan qabne hin jiru birrii 100 ni fudhanna abbaan rabbi silaa fide 100 ni fudhanna maaliif jennaan loomin 100 nama tokkoof baadha nama 100 geexidha akkuma jedhan sanii waan qabdaniin darbadha kammoo waan qabdu waa dhabde koppiliinkii sheerii godhiif fooloo godhiif viidiyoo isaa guddis kanuma wal gargaaruun hagana yoo dadhabma dadhabdanii jirtanii dhugaa arguudhaaf maaliif miira